magaalaa Dirree Dhawaa keessatti murtii dabaa fi dararaa hamaan namoonni nagaa mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuun sarbamiinsi mirga namoomaa irra gahuun himame. Uummanni Oromoo godinaalee Harargee irraa kaasifamuun aanaa Limmuu Saaqaa qubsiifaman rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Ameerikaan lakkoofsa loltoota Jarmaniin qabdu keessaa 5,000 hir'isuufii jette. Caamsaa 2026 shamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. magaalaa Dirree Dhawaa keessatti murtii dabaa fi dararaa hamaan namoonni nagaa mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuun sarbamiinsi mirga namoomaa irra gahuun himame. bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. magaalaa Dirree Dhawaa keessatti murtii dabaa fi dararaa hamaan namoonni nagaa mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraachuu sarbamiinsi mirga namoomaa irra gahuun himame. akka jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa irraa odeeffanne miidiyaa walabummaa Oromiyaaf kennan ibsanutti waggoota dheeraaf namoota hedduu irratti murtiin seeraan ala ta'ee fi kan haqa hin qabne murtaa'aa jiraachuu fi dararri hamaan itti fufuu isaa ibsaniiru. akka odeeffannoon kun mul'isutti yeroo pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee Abdilleen duula cimaa uummata Oromoo irratti geggeessaa ture keessatti namoonni mootummaa dura dhaabbatanii falmii isaanii agarsiisaa turan hedduun qabamanii waggoota dheeraaf dararamaa turan. haala kanaan keessumaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti yeroo ammaa kanayyuu mana hidhaa kan jiran obbo Jawaar Siraaj Muhammad ilmaan isaa lama waliin waggaa 25 hidhaa akka turan murtiin itti murtaa'uu isaa maddeen himaniiru. ilmaan isaa keessaa Usmaa'il Jawaarii fi Suleymaan Jawaar jedhaman abbaa isaanii kana waliin hidhamanii hiraarfamuutti kan jiran yoo ta'u Suleymaan Jawaar umriin isaa utuu hin guutin ijoollummaatti obboleessaa fi abbaa isaa waliin murtii waggaa 25 itti murtaa'uu yakki irratti dalagameera. dabalataanis namni biraa obbo Abdurrahmaan Muhammad jedhamu murtii haqaa of keessaa hin qabneen waggaa 25 itti murtaa'uun isaa ibsameera. isaanis obbo Saalim Haaruun, obbo Nasraddin Aliyyii fi Iskandar Abdoo Ibroo jedhaman irratti immoo murtoon hidhaa waggaa 19 itti murtaa'uu jiraattonni himaniiru. namoonni nagaa biroo Ahmad Yusuf Jundaa waggaa 21 akkasumas Mustafaa Abdurrazzaaq waggaa 9 akka hidhaman irratti murteeffamuu isaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. akka jiraattonni himanitti murtiiwwan kunneen irratti gahee olaanaa kan qabu nama Sa'id jedhamuun beekamu ta'uun eerameera. namni kun amma pirezidaantii mana murtii federaalaa waliigalaa bahaa yoo ta'u murtiiwwan haqa hin qabne dabarsuu fi jibba sabummaa qabaachuun beekama jedhu. jiraattonni dabalataan akka ibsanitti namoonni sabaan Somaalee hin taane yeroo mana hidhaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Jijjigaa keessatti hidhaman maallaqa guddaa hanga miliyoona 1 ga'u gaafachuun kaffalchiisaa. namoonni kaffaluuf humna hin qabne immoo murtoon hidhaa cimaa yookaan balaan lubbuu irra gahuu akka danda'u himameera. namoonni yakka gurguddaa dalaganii yakkamtoota ta'an kunneen maallaqa hanga gaafataman kanneen bilisa bahuun yakkamaa miti jedhamanii gadhiifamu. haalli kun immoo walqixxummaan seeraa dhabamuu fi mirgi namoomaa sarbamuu agarsiisa jechuun jiraattonni yaada isaanii ibsaniiru. Uummanni Oromoo godinaalee Harargee irraa kaasifamuun aanaa Limmuu Saaqaa qubsiifaman rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. bal'ina oduutiif Jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Uummanni Oromoo sababa hongee jedhamuun qe'ee isaanii irraa kaafamuun bara 1996 godina Jimmaa aanaa Limmuu Saaqaa qubsiifaman rakkoo hamtuu keessa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. akka yaada jiraattonni kennanitti murni biyyan bulcha jedhuun bishaan laga Dhedheessaa hidhamuun wal qabatee hawaasa naannicharraa qubatanii jiran akka buqqisee himaneera. jiraattonni kunneen sababa kanaan lafa qotatanii jiru ofii ittiin geggeeffataa turan akka itti qotatan dhabanii jiraachuu itti dabaluun dubbatu. dabalataanis jiraattonni qe'ee gadi lakkisuun dirreerra jiraachuu sababa kanaanis rakkoo hamaan saaxilamaa jiraachuun himameera. murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP rakkoo uumame kanaaf irra deddeebiin jiraattonni iyyatanis homaa waan jedhe akka hin qabnee fi furmaanni tokkolleen akka hin kennamne hafuun ibsuun guutuu Oromiyaa keessatti sababa garagaraatiin murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP uumeen uummanni Oromoo gaagama hamaa keessa jiraachuun haqa hin haalamnedha. Ameerikaan lakkoofsa loltoota Jarmaniin qabdu keessaa 5,000 hir'isuufii jette. bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Ameerikaan lakkoofsa loltoota Jarmanii qabdu keessaa 5,000 hir'isuuf jette. Doonaald Tiraampii fi chaansileerri Jarman Friedrich Merz
erga yaadaan wal dhabanii diipaartimentiin waraanaa US lakkoofsa loltoota US Jarmanii qabu 5,000 akka hir'isu ibse. Murtoon kun erga Tiraamp chaansileerra Jarman qeeqee guyyaa tokko booda dhagahame. Chaansileerri Jarman Meerz Ameerikaan namoota Iraan bakka bu'uun mar'ataa jiraniin salphatteetta jedhe. Tiraamp ammoo Meerz hojii badaa hojjechaa jira jedhe. Ofiisaayyuu rakkoo gosa meeqaa qaba godaantotaa fi anniisaa dabalatee jechuun miidiyaa hawaasaa isaa irratti qeeqe. Tiraamp loltoota Ameerikaa Ispeenii fi Xaaliyaanii jiranis baasuu akka barbaadu akeeke. Ameerikaan Jarman keessaa loltoota gara 36,000 ta'an qabdi. Muddee darbe irraa jalqabuunis buufataalee waraanaa adda addaa keessa buufatanii jiru jedhan. Dubbi himaan Peentaagoon Shiin Paarneel ajajni kan darbe ajaja waraanaa Ameerikaa Peetee Heeges irratti jedhe. Murtoon kun kan dhufe gama humna waraanaa Ameerikaa kan Awurooppaa jiru maal akka fakkaatu erga ilaalameen boodadha. Hojiin loltoota baasuu kun ji'a 6 hanga 12 dhufan keessatti ni xumurama jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.